gaaddisa harree jetti seenaan. Tole Suqraat hayyicha beekamaa jedhamu tokkotu jira. Suqraatiin kun karaa namni gabaa irra deemu kana irra lafa ol kaatu wahii barbaadee irra dhaabatee waa'ee jiruu, waa'ee falsafaa namatti haasa'a. Namoonni karaa gabaa deemaniif karaa gabaa irraa galan kunniin dhufanii isa bira dhaabatanii xiqqoo erga dhageeffatan booda deeman. Kaachii dhufullee xiqqoo dhaabatee dabra. Laakiin wanti inni namatti himu kun yookaan wanti inni namatti dubbatu kun waa'ee silaa dhaabatanii irraa dhageeffatanii irraa baratanidha. Yaani nama hayyuudha, nama beekamaadha. Wanni inni dubbatu kun ammoo waanuma dhugamaan yaani dhandhama qabudha, waan mi'aawu. Almuhim namoonni hin dhaabatan, xiqquma dhaabatanii daqiiqaa gara hojii isaanii. Kunillee akkas. San booda namoota kanneen namoota gabaa kanaa yookaan namoota karaa kana irra deeman attention isaanii hatuudhaaf jecha beeksisa wahii godhe. Beeksisni inni godhe bor seenaa ajaa'ibaa wahii seenaa bareedduu wahii isiniif hima jedhe. San booda guyyaan itti aanuun ga'ee Suqraatiin dhufee bakkuma duraan dhaabatu kana irratti dhaabate. San booda namoonni kalee akka inni seenaa himu dubbiin bira ga'e dhufanii asitti walitti qabaman. San booda akkana jedhan. Namicha tokkotu jira. Namtichi kun harree irratti meeshaa fe'atee gara gabaa wahii deemaa jira. Osoo deemaa jiru namticha wahiitiin dhufe. Namticha wahiitii walitti dhufe. Namtichi kunillee gabama namtichi harree fe'atee deemu kana deema. Laakiin namtichi kun duuba isaa irratti meeshaa baay'ee fe'atee deema. Almuhim gabaa barbaadan sahuun gahuudhaaf ammoo gaara guddaa tokkotu jira. Gaara kana bahanii achiin bu'anii gabaa san gahan. Almuhim namtichi meeshaa duuba baatee deemu kun namticha harree qabu kanaan harree ta'e tana irratti meeshaa haa fe'adhu jedheen. Hagam kafaltaa jedheen. Hagana jedheen. Namtichi abbaan harree jechuudha. Yeroo kana Suqraat maal xiinxalee namoota dhaabatanii seenaa dhageeffatan. Namoonni qara dhufanii deeman. Kunillee dhufee ka deemu. Har'a ammoo ka dhufu dhima dhaabata malee hin deemu. Haguma fedhe waan fedhe hojii fedhellee haa qabaatu. Hin deemu seenaa tana dhageeffachuuf jecha. Ka achii dhufullee yoo bira gahee waa'ee seenaa inni dubbataa jiru seenaa ta'uu isaa yoo beeke hin dhaabata hin deemu. Maaliif maal ta'a fuulduratti waan beeku barbaadu. Almuhim Suqraat seenaa isaa dhufu. San booda jedhe namootiin lamaan kunniin wal qabatanii gaara kana ol bahan. Xiqqoo erga deeman booda sa'aatii zuurii waan gaheef aduun waan isaanitti qajeelteef har'as bullee burga nama imala keenya itti fufna waliin jedhan. Tole jedheen namtichi. Lamaanuu hin ta'an hin bulan. Guyyaa itti aanu ganama bariidhaan ka'anii ammallee gaara kana ol bahuu jalqaban. Osoo ol bahanii qixxee gaaraa osoo hin gahin dura aduun baay'ee isaanitti qajeelte. Yeroo kana jarri lamaan namtichi harree qabu kunii fi namtichi kun jechuudha. Aduun isaanitti waan gadi buuteef hara baafachuu barbaadan. Ammas Suqraat namoota laale namoota deemaniif deebi'an wayita laalu namoonni akka ajaa'ibaatitti baay'atan. Takkaa baay'ina kanaan namoonni dhaabatanii isa dhageeffatanii hin beekan. San booda jarattii lamaan sanitti haa deeman. Jarattiin lamaan sunniin harree iddoo kana muyni hin jiru. Harree tana malee. Gaaddisni jiru harree booda jira. Yaani aduun akkanatti itti qajeelee naannoo kana itti qajeelte duubni harree tanaa gaaddisatu jira. Almuhim namtichi harree tana irratti fe'ate namticha kanaan ani abboo asiin deemee gaaddiseeffadhaa jennaan lakki jedheen. Harreen tiyya gaaddisnillee kiyya ta'a jedheen. Namtichi ammoo lakki ani harree sirraa kiraa fudhadhee jira. Yeroo kiraa fudhadhutti gaaddisa isii wajjin fudhadhee jedheen. Boqaltii akkanaadhaan harree ani kiraa sitti kenne malee gaaddisa harree kiraa sitti hin kennine jedhanii wal caqacaquu jalqaban. San booda wal qabatanii harkaan wal dhahuu jalqaban. Yeroo kana Suqraat seenaa iddoo tana irratti dhaabee madirakii irra dhaabatu sun irraa gadi bu'ee ofirraa deeme. Namoonni achitti walitti qabaman kunniin eessa deemna? Seenaa itti nuu xumuri malee jedhanii duuka deeman. Namni baay'ina ajaa'ibaa qabu kun isa duuka deemanii seenaa itti nuu xumuri malee riqshii wal qabatanii wal tuman. San booda eenyutu gaaddisa harree kana keessa taa'e akkam ta'an jedhanii namoonni gaafatanii Suqraat calliseetumaan ofirraa deema. Yeroo kana namoonni biraa hafuu didanii waan dhuma ta'e beekuu waan barbaadaniif jecha caqacaqanii. Yeroo kana Suqraat isaanitti garagalee akkana jedhe. Yeroo ani waa'ee jiruuf jireenyaa isinii, waa'ee falsafaa isinii, waa'ee addunyaa tanaa isinitti himee isin barsiisuu barbaadu achirra dhaabadhee dhuftee dhageeffattee
daqiiqaa takka yoo dhaggeeffatte gara hajaa keetii deemta. Har'a maaltu hajaa kee irraa si dhowwe? Namoonni waan inni haasa'u kana dhiisanii ammallee dhumti maal ta'e? Gaaddisa harree jala eenyutu taa'e? Akkamitti taa'e? jedhanii isa gaafatan. Yeroo kana Suqraat akkana jedheen. Ilmi namaa uumaa isaatiin waan isa fayyadu, waan barumsa ta'e barachuu hin barbaadu. Waan isa fayyadu irraa hin dheessa. Wanni kun har'atti waan isa hin fayyadne fuulduratti isa fayyaduu waan danda'uuf jecha inni ammoo yeroo sanitti waan sammuu isaa ittiin boharu qofa waan barbaaduuf jecha kanaaf yeroo akka ani waa'ee kana isinitti himu dabartan. Laakiin har'a waan dhuma ta'u waan beekuu barbaaddaniif na duuka deemtanii na gaafattan jedheen. Harreen eenyu? Harreen jarattii lamaan harri gaaddisa harree irratti wal dhaban sanni harreen isinii jedheen. Isin harree ta'uu keessan waa'ee isin fayyadu dhiistanii waan isin hin fayyadne beekuudhaaf na duuka deemtan. Kanaafuu waan si fayyadu qofa duuka deemi. Waan si fayyadu qofa baradhu. Haga lubbuudhaan jirtutti. Yoom akka si fayyadu ammoo hin beektu. Laakiin lubbuudhaan osoo jirtu wanni kun si fayyaduu danda'a. Si fayyaduu baatullee nama ati beektu, nama si ofitti aanfattu, nama ati jaalattu, ilma kee ta'uu danda'a, abbaa kee, namuma fedhallee haa ta'u nama sana fayyaduu dandeenya. Kanaafuu bakka hundarraa dandeettii haga dandeettu fudhadhu. Yeroo kee waan agartetti hin dabarsinii yookaan hin fixinii siin jedha seenaan kun.